jaarsa manguddoo biyyaa eeggadha jira. Dubartii eeggadha jira. Haadha eeggadha jira. Daa'ima eeggadha jira. Amma nuti koo giraa gabbaan. Ka wallolu warra hidhate. Ka maasaraa jiruu fi ka bosona jiru. Ka dhumu hoo miskiinaa jechuun. Maali rakkoo miskiina kana amma gaafiin kiyyaa warra mootummaa mormulleefi warra mootummaa tilleefi warra mootummaa faarsulleefi badiin ummata kanaa isin dhaluudha. Ijoollee afaan Oromoo ta 4 kiiloo jirtuufi ta dakana faarsituuf ta bosona jirtu. Gaafii kana gaafii mirgaati naa deebisa. Booda girrisaan keessan akkanatti duuluun barbaaduwan. I am doctor ka bosona jirtullee deeggaruwan ka aragora jirullee deeggaruwan ani faarsee burallee miti dantaa siyaasa keessaniif. An akka doktorii hawaasaa tokkotti akka ilma hawaasaa akka ilma hiyyeessaa tokkotti akka nama haati an jaaladhu gurraattiin akka haadha kaleessa boottuu sun irraa osoo jaaladhu duutee tokkotti jechuudha. Osoo an wajji ba'u osoo hiriyoonni kiyyana wajji booyan narraa waggaa 2 dura deemtee tokkotti gaafin ummata kana qoy rakkoon ummanni kun haawwanni Oromoo kun qabdu isin dhaluudha. Rakkoon ummanni haawwanni kun qabdu isin hoosisuudha. Rakkoon haawwanni qabdu harma isin hoosisuudha. Rakkoon haawwanni kun qabdu isin nyaachisuudha. Rakkoon haawwanni kun qabdu fincaan isinirraa dhiquudha. Rakkoon haawwanni kun qabdu ufii beelayanii beela isin baasuudha. Rakkoon haawwanni kun qabdu isin barsiifachuudha. Maali badiin jara? Naannoo Oromiyaa hunda keessatti kutaan hin boonne hin jiru. Kutaan ilmi jalaan duune hin jiru. Kutaan abbaa warraa irraan du'in hin jiru. Bira tartee isinuu du'aa jirti. Qabeenyi irraa saamamaa jira. Badiin jaraa isin dhaluudha. Yoo isin dhaluu ta'e garatti isin deebifnu deebi'uu dandeettu. Maaliif ajjeeftan? Badiin jaraa yooma isin dhalu, isin hoosisu, isin guddisu, fincaan isinirraa dhiqu, isin nyaachisu, bar haati isinarraa akkatti aangoof jecha reebdan kun jechuudha. Harmeen Oromiyaa keessatti dararamtu. Wallotti dararamtu, Wallaggatti dararamtu, Jimmatti dararamtu, Arsitti dararamtu, Baaletti, Harargatti, Gujitti, Booranatti dararamtu. Harmeen Oromoo tuni badiin jarri qabdu isi warra har'a jara dararu. Kun bosona taa'ee, kun aangorra taa'ee dararu waliin mari'achuu didda. Ka bosona jiru fi ka aangorra jiru jidduutti rakkoon harmee keessan harmeen Oromoo qabdu yoo isin dhaluu taate malee maqaa keessan hin beeytu bar. TikTok hin qabdu bar. Facebook hin qabdu bar. Ifaa hin qabdu bar. Mana gaarii hin qabdu. Karaa nagayaa hin qabdu. Nyaattee hin bultu bar. Damooza isin hin gaafanne bar. Naada balaa isin hin jenne bar. Waa takkaayyuu hin qabdu. Rakkoon harmee Oromoo maa innidha. Amma gaafidha kun. Hoggantoota Oromoo warra ofiin jedhu warra Itoophiyaa bulchina Oromoo bulchina ofiin jedhu warra mootummaan kun mootummaa Oromooti ofiin jedhu warra mootummaan kun nuun taane muka itti naqnee buqqisuu qabna ofiin jedhu hundi keessan maali isin ka haadha keessanii gaachana taane rasaasni keessan haadha keessanitti dhuka'uu malee faannotti dhuka'uun beeku aangoon keessan haadha keessan hidhuu haadha keessan tumuu haadha keessan sabsabaa baasu haadha keessan guyyaa guyyaan birrii irraa guuruu malee diinatti dhuka'uun beeku maali siyaasni fokkataan harmee teessa irratti geggeessitan ila ana kana yaachisu Oromoo Minilik fixuu dadhabe. Kakadhee isinitti himaa. Wallahi. Abbaan feete na jaaladhu abbaan feete na jibbe. Ene miyyee wanni an kakadhee isinitti himu. Abbama feete ta'i wanni an kakadhee isinitti himu jechuudha. Kakadhee wanni an isinitti himu maa inni hundi kee viidiyoo kana sheer godhi namni 1,000 as jirtu kun. Sheer godhi kompilinki godhi. Jazba. As jala jettee dhugaa keete jette. Dhuydee qofinati. Wanni an kakadhee isinitti himu isinitti himu ka bosona jirtus ka aangorra jirtus Oromoo Minilik fixuu dadhabe. Harka irraa ciree, harma irraa ciree, calii calanqootti calgoree, Finfinnee keessatti fannisee Minilik fixuu dadhabe. Hayila Sillaasaan itti taree fixuu dadhabe. Mallasaan itti taree, Hayila Maaram itti taree, namichi ija bal'aa itti taree isin hin fixxan. Garuu seenaa fokkata, seenaa xuraa bara baraan ilmaan keessanii isinitti saalfatu. Nuti isi ammaani mataa kiyyaan amma wallahi ormaa wajji haasa'uu hin saalfadha. Baxaami kono sheeminna qabaan wallahi akka mataa kiyyaatitti sheeminna qaba. Maaliif ka 4 kiiloo jiru afaan Oromoo dubbata.
كأورميا هندكيستي بويو هيك فتاتني بويو أبا إساتي يجو نمو وقاجها تمشان تماتكم أياساس جنم إيه نجار أياساس جنم نتبارا ويانه وقادي دمي تور ببر ويانه أنقرة ترتو تكا تجري هذا تجري تبوتو نجار ربر والله نجار ربر هي نجار كنا وقادي دمي تور بملا ثام بيجبولشه إبن هاي لمارم نمشي إجان قبل ثم بيجبولشه تكا هذا تجري تجباته بوتو نجار أما ثنا وانو في وكيس والبيكني في والنياتني في وقال من قفا دربان هاتي تجري بوتو ماله أمارا كللي كيسن جرو بربوش دراران قديدان ريبيش ساميش أمارا كللي كيسن جرو دابوب كيسن جرو إبن تجراين جرو أمالال يرو أتي هاتي كأنه هندوين أبان كأنه هندوين مسكين هندوين هيسي هن ريبامين هن درارامين هن سامامين جدو الجلا كتاي قواسين جرو اسم أفان أورمو دبتو ججو أبو بإذن الله الكريم warri afaan bantu aangoo tokko malee osoo aangoon qabne jala kana teetteetiin gowwaa jettu imimmaan mana keessatti haa galu. Haadhatee boochisee akka haadha Oromoota kaleessa Wallagga keessa faannoon buqqisee booyarsonitti gabaabdutti torbaan kana keessa jechuudha. Haadhatee boochisee nu haa agarsiisu. Namni gammachuu harmee Wallagga keessaa bootu san si gammachiisee as jalaa koppiliinkiin goone sheerin goone yeroo dhiyootti har'umaa borutti boochisee nu haa agarsiisu jechuudha. Boochisee nu haa agarsiisu. Nuti ko akka ujoollee biyya Arabaa kana jirtu biyya alaa kana jirtu ka aangoon barbaanne ka mootummaan deeggarre ka bosonaan deeggarre akka isin walitti araaramtan gatteettanii mari'atanii jecha kutaan Oromiyaa hamma dandeenyuun waan dandeenyuun gargaariin hin jiru bar takka isin duran dhaabbanne barko waggaa darbe akka jiruun shirkaan ajjeesaa buqqisaa mana tokko qe'ee tokko sangaa qaltanii foon dirraa qofa nyaataa biraa deemaa turtan bar waan hunda keenya ka biyya bulchus Oromoo ka barmaanijis Oromoo kuni salphina jennee hamma dandeenyu gargaarsaa turre Harargee buqqiftan hin beelesitan hamma dandeenyu Wallaggaanitti deebiftan Salaalee akkasi Booranni akkasi kutamma dhiyooma kana Baalee akkasi torbaan lama ta'e dura jechuudha hamma dandeenyutti waan dandeenyu hammuma danda'uun qimamii mana madaami faga diyaaspooraan bahutti shilingii qaburraa faxara ofiitirraa qusatee namni rakkataa Oromoon gargaarin hin jiru biyya alaa kana keessa jechuudha. Sinigalee miti hin jiru jechuudha. Namni isin dura dhaabbate tokko hin jiru. Gabbayee namni isin dura dhaabbate tokko hin jiru. Har'a walii galan, boru walii galan, iftaan walii galan, isin guyyurraa rakko, ganamurraa rakko, galgalurraa rakko sinigalee miti. Baxaam yaasasina. Rakkoon keessan kun yoo furamaadha. Isin furachuu yoo dadhabdan maaliif gabbaatanii akka dhiiraa walitti hin dhukaamne dhakkoon miti. Walin lolinaa miti. Angorra walin kaasina miti no problem. Nuti ka barbaannu feru marroon aangoo haa qabatu, feru joor aangoo haa qabatu, feru abiyyi waggaa 100 haa bulchu, mililikuu waggaa 47 isin bulche bar. Sinigala miti. Mililikuu hunduu keessa isin dhiita, isin fannisa, harka isinirraa mura, harma isinirraa mura, calii calanqootti halkan tokkotti nama 50 meeqa raashana isin bulchaa ture. Nuti aangoo ebalu gahaa dhiisu, ebalu haa qabatu miti. Haati Oromoo haa boqattu siyaasni haadha Oromooti irratti deemu irraa bilisa haa ta'uu bosona waliin seena abbaan feeta wal naqa rasaasni yoo dhume isinii daballa no problem. Namuu deeggaraa mataa isaa qaba deeggaraa ofiitti rasaasa bitee haa ergu akka dhiiraa walii baya yookiin akka ijoollee Suudii tanatti wal qabamu hundutti wal naqaa nun galchinu haadha Oromoo miskiinarraa goraadha gaafiin kenna. Miskiina isin baatii 9 duudatti isin baatte garatti isin baatte waggaa 2 duudatti isin baatte beeloftee garaa beelotiin dheebottee garaa dheebutiin harma luusiftee si guddifte tayoo ati kuftu ani haa kufu jettu akka waan bakakkaan itti bu'uuna aldiinak arra qawwee qabattee haadhatee ajjeefta ay dabbirim ay sagadaxxitim haati barati arra ajjeeftu tun haati arra ati shiftaa irraa dhogguu dadhabitun gaafa ati daa'imaa ati ofirra albaatu ati fincooftu yoo ati gufattu akka waan bakakkaan samii itti buutu ani haa jigu siin jetti bar ilmoo sadaqaa jetti asirra deemtee na alatullaa aleeka sadaqaa yoo sitti kadhanne malee takkaa sadaqaa nyaannee beeynu ilmoo zina rabbiin musiibaa haratee itti buusee na agarsiisu wusha enu gifti kan isin jedhee jira sisfallik koppiliin gaargi sisfallik shee gaargi sisfallik tabada dhimma sadaqaati miti dhimma lubbuuti anas sisale ilmoo sadaqaa jetti yahuda nama gifti si gaafata jiru sisfallik sheer nama godhi isin jedhee jira bakakkaan sitti haa buutu ilmoo abaarsa
Sinigalamti. Nuti kajechuutti jirru siyaasni qumaari siyaasa ka haadha Oromoo kutaa Oromiyaa keessatti irratti taphatamaa jiru irraa haa bayuudha. Ofii waan fedhan wal godha warri humna qabdan haadha Oromoo nuu dhiisa. Haati Oromoo haadha teeti, haadha teenna, haadha sheekiti, haadha qeesiti bakka ta'uun alchaalame ko. Obsine ko alchaalame ma'uun ta'uun bakka bannaa taachuu nu dhiisa. Hin dabbara dhiisa. Onnee qabaatan deema akka ormi baadhee dhufeetiin haadha teessan saamu kanatti saamaa nu garsiisa. Maali rasaasni keessan haadha Oromoo malee hin danda'u innaataachuu afarti bila. Haadha Oromoo malee hin dandeettaniisin haadha teessan galiidhaan jennaan gowwaan galaniitii dhaanee jiran wushoochi. Nama arsiti. Hundi keessan baxaamitti nama arsitan bar. Nama gubdan bar. An haadha akkasiisan dhabee bar du'aan dhabee garuu bagguma ciqqii keessan kana rabbiin haadha tiyyan garsiisin. Ayasaasina chumande. Maali isin? Haadhan qabdanii isin maal abbaa keessanii afaan banta koomentii jalatti. Dhugaa rabbii. Maali coraa dhabuun kun jira barkoon. Naman aarsuu kun akkamisin aarsine? Hay. Qabsoon nu fuursee maal? Bosonumaa seenuu qabna bar jira. Yoo qabsaa'u goonni onne turraan jigeen fuura. Sinigalee takkaa kolwa. Wallahi ladin. Nama gubdan barko. Hin gubanne bar. Gubanne dhiiga fuuraa jirra barko. Dhiiga fuuraarra ija kisana diima dargitani. Du'uu barbaadan osoo biyya jiraadhe saakan. Wallahi haadha san bira dhaqee du'uu barbaadan. Isuma dhuganna gubaane ko. Akka keessan kanaa miti jechuudha. በጣም ያሳዝናል namni haara qabu akkamitti harmee Oromoo miskiina waan nyaattee bultu qabnetti garaa jabaa bar nuti dubbachuu saalfannee cadhifne malee Oromiyaa keessa Arsii lixaa kana keessa dhiyooma kana haadha jalaa ilmoo ajjeesanii haadha irra dhaabaniitiin awwaaluu dhogganii reeffa bineensi hayyatanii harratti banii magaalaa keessa oofaa turan bar. Bar kun caafi bar ka wallaggaa ka harmee wallaggaa kun bar caafi baye bar mee biyya bilbilaa waan ummanni keessa jiru gaafadha kalee malee dheengadduma guyyaa sadi dura bar kolooba kanatti halkan dhufanii ijoollee meeqa morma irraa ciranii biraa deeman bar ka mormi irraa citu ilma Oromoo ka reebamu haadha Oromoo ka hidhamu haadha Oromoo maali ilmi kee shanee deeggar maali bakka namni tokko yoo si jibbe indazii ka as qayyame bade shanee deeggaraniituma morma sirraa darban bar lubbuun namaa qisaasa ta'e bar mootummaan tokko mootummaa kan jedhamu biyyi tokko biyya kan jedhamu yoo namni nagayaan bahee gale ulaagan mootummaa ulaagan biyyooma ulaagan walooma yoo nageenni jiraate mootummaan jira. Are you understand? Buchilloonni mootummaa deeggartan warri yoo namni waa'ee mootummaa kanaa dubbatu akka waan namni isa jibbuutti duttan uf wallaaltan sakkartan sakkaaraamin garaa quuftu jechuudha. Abiyyi yoo ta'e narra ittiin dhiyaattu na aldiinaka soddaadha baran sodaadha kanee balaa at qarbamu an abiyyi waggaa dhibba osoo bulchee natti tola minen boon soddaadha jechuu soddaa kiyya biyya bulchaa jedhee ittiin boona garuu ulaagaan mootummaa waggaa 8 abiyyi aangorra jiru kana arda wandi shitat wandi bishatti jedheetiniin ko hawwii kiyya ko borus iftaanis ko akka dhiira urgaawin fedha ko nageenyi murteessaadha biyyi tokko biyya kan jedhamu mootummaan tokko mootummaa kan jedhamu yoo namni nagayaan bahee gale nagayaan bayanii galuun ko yaaddoo baram namni nagayaan baheetiin galu bar Itoophiyaa keessatti so ani ka bosona jirtus ka aangorra jirtus qumaarri siyaasa harmee Oromootirraa kaasa yoo humna qabaattan yoo dandeettan afaan nagayaatiin ta'a waliin mari'adha yoo baawun bar zuriyaa ta'uu yaayyu orma wajjinuu mari'ataa jirtan orma wajjinuu mari'ataa